macaafa faarfannaa boqonnaa 23 lakkoofsa 4 isa jiruun dubbise. Macaafa faarfannaa 23 lakkoofsa 4. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoona deemeyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin soraadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waa'ee namaa wajjin ta'uu Waaqayyoon dubbadha. Namaa wajjin ta'uu Waaqayyoo. Isti akka Waaqayyo isaa wajjin jiru namni amanu. Naa wajjin Waaqayyo jira namni jedhu. Abaluu na wajjin jira. Abaluu na tumsaa jira. Abaluu sii jira naan jedhe. Abaluu sin gargaara naan jedhe. Abaluu barumsa sin barsiisa naan jedhe. Wayyaa sin bita naan jedhe. Hin jenne yeroo tokko. Guurrannees namatti hin galle. Biyya lafaa kana keessaa karaa adda addaatiin wanti nuti olaanfannu jira. Nama jireenyaan fooyya'insa qabu haa ta'u, barnootaan haa ta'u, sadarkaa adda addaatiin waan baay'ee irra hin keewwanna ija keenya. Yaada keenyas fuunee waan adda addaa irra hin keenya. Biiftuu gaditti qaami nuti na gargaara, na utubaa, na bukkee dhaabata, naa jira jennu karaa adda addaatiin nu biraa harca'ee, nu biraa hafee argina. Yookiin du'e, yookiin immoo waan jedhe sana haalee dagate. Iddoo ganama namaaf kakate yookaan namaaf waadaa galee dhibuu danda'a. Namas waan ta'eef. Waaqayyo anaa wajjin jira gaafa jennu. Wanti adda godhu tokko jira. Wanti adda godhu jira. Namni naa jira jennee yeroo nama himannu waan lama yaaduu dandeenya. Waan lama yaadu. Eessattii fi yoom. Yoom eessa kan jennu hin yaadnu. Namni yeroo inni itti nama barbaachisu eessatti akka nama barbaachisu hin herregne hin xiinxan waan lama yaadnu. Waaqayyoo fi nama gidduutti yookaas jireenya biyya lafaa kana jiraannu gidduutti differeensii jiru kaasu wayifanna qaayira. Biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannutti Waaqayyoo eessaa fi yoomitti nu wajjin ta'a ka jedhu waa lama gidduu dhaabadhee naasa. Namni yeroo baay'ee namni kan inni digaafii barbaadu, kan inni deeggarsa barbaadu, kan inni utubamuu barbaadu iddoo humni isaa rarra'ee hafettidha. Iddoo humni isaa waa godhachuu dadhabettidha. Iddoo humni isaa waa bira ga'uu dadhabettidha. Yeroo humni isaa waan tokko qaqqabuu dadhabu nama danda'uu fi danda'uu barbaaddata. Yeroo akkasii namumti wanta tokko godhachuu barbaadu abaluu biraayyuu fudhadhee nan godhadha. Naa wajjin jira. Inni fira kooti, inni hiriyaa kooti hin jedhe namni. Yeroo kam namni nama akka isaatii barbaade gaaf tokkoffaa yeroo wanta yaade tokko karoorse tokko hanqatu, yeroo rakkatu, yeroo waa bira ga'uu dadhabu. Nama isaa wajjin jiru hin yaadatu. Waaqayyoo nama wajjin gaafa ta'u, Waaqayyo nama wajjin gaafa jiraatu garuu ganaa bilbilee manaa hin waamnu akka isa kan nama. Namni iddoo tokko ga'ee yoo rakkatu adaraa daftee na bira ga'uu dandeessa, dhufuu dandeessaa jedhee gaafa bilbilatu. Tarii fageenyarra hin jira jedha, tarii naan qaqqabamu jedha, tarii yaadni kun akkasi jedhee yaada adda addaa kenna namni. Waaqayyoo na wajjin jira gaafa jedhu. Kutaa qorumsaa kee ala dhaabatee si eegamti Waaqayyo. Waaqayyo anaa wajjini namni jedhee haasaatu dirree Waaqayyo si wajjin hin jiru. Balbala Waaqayyo si wajjin hin dhaabanne hin jiru. Jara keenyaa wantumti jigiyaa jigu dhangala wanti barbaade abadu iddoodha Waaqumti sinii wajjin haa ta'u. Alleewulli qaamni nuun jedhu yoo baay'ate hamma dirree mijaa'aa tokkootti nu wajjin jira. Yoo baay'ate hamma dirree mijaa'aa tokkotti waan isaaf hin danda'amne irratti kana onaan danda'amu jedhee abdii kutachiisee gala. Waaqayyo garuu gollinni itti nu duukan seenne hin jiru. Yoom eessa kan jennu eessatti gaafa jennu iddoo hundumaatti. Yoomi kan jennu yeroo hundumaatti kansa. Nu wajjin ta'uu Waaqayyo nuffa malee sa'a 24 gola nuyi gallu balbala nuyi gallu qilleensa nuyi keessa dhaabannu hundumaatti. Ameen.
kutaa kana keessatti Daawit ani bowwadu kanaa sodaachisaa keessa yoona deemeyyuu hamaan natti dhufa qalbii jedhu hin qabu. Hamaan natti dhufa jedhee qalbii sodaatu hin qabu. Eenyutu na wajjin jira? Situ na wajjin jira jedhee Waaqayyoon. Ati na wajjin jirta. Hamaan natti dhufa jedhee qalbii na sodaatu hin qabu. Yaada na sodaatu hin qabu. Kan na wajjin jiru siidha. Iddoo itti Waaqayyo isaa wajjin ta'u hundumaatti lafa humna isaa gararraatti sodaa jireenya dhuunfaadhaan sodaatamu keessaa bahetu situ na wajjin jira. Waaqayyo nama wajjin gaafa jedhamu hallayyaa keessatti firri quba nama hin qabnee fi qilleensa keessaa sagaleen nama hin dhaga'amne keessatti Waaqayyo jira. Si wajjin jiraachuu Waaqayyo naannoowwan tumsa gahaa argachuu dandeessutti miti. Hurufa rakkinaa qilillee namni keessaa sagalee kenna keenya keessatti firoomni isaa sitti yaaddan ba'u. Harka keessa ol qabame. Maqaa Yesuusiin wanti biraan hafee Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Namni Waaqayyo ana wajjin jira jedhee himatu abiddatti yoo deemes, rakkinatti yoo deemes, ariyatamatti yoo deemes, hamaan nan ragaa, nan bada, nan du'a, nan caba qalbii jedhuuf sammuu isaa hin kireessu. Maaliif? Waaqayyo yeroo hundumaa unconditionalidha waan ta'eef karaa ittiin dhalootarraa adda ba'u tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo sa'a 24 tiksee keenya, eegaa keenya, to'ataa keenya waan ta'eef namni Waaqayyo ana wajjin jira jedhee himatu deeggaraa yoo dhabe, nama isa tumsu yoo dhabe, nama isa bira dhaabatu qofaa isaa injifataadha. Kanaaf nan isiniin jedhuuf innan isinitti dubbadhuuf kanaaf al tokko seenaa Daani'el faa Meeshaak Shadraaq Abednego faa kaasuu dandeenya. Dhannee ba'uu 10 irratti seenaa Musee ilaaluu dandeenya. Museen yoonii nagar nagroo nebbar wanti ni dubbate maayin haalii jara maal taatan isin gab jedha. Maaltu ta'e seeta yeroo san sabi kun qilleensi isaan keessa dhaabatan fuuldurri galaana dudduubni Fariyoon waan ta'eef maa biyyaa nu baafte maaliif nu fuutee kaate? Museen የራሱ ፍልስፍና ዮኪስ ክሬሽኒ ማታሳቲን ሰበከነ ፉደን ቃል waaqayyotu si wajjinan jira jennaan fuudhee ka'e Gibxi kiya iddoo waaqayyo jiru tamana Museen lafa waaqayyo jira jedhe tamana malee jirra gooftaan nu gargaara ayizoo maal rakkoon hin jiru warra jedhan itti namanu Museen lafa waaqayyo jiru tamana lafa waaqayyo jirutti waan amanuuf ameen saba kana fuudhee ka'e. Miriyaami Faaroon kaa deemaa Waaqayyo dhageera kaa innaan duukaa kaan tajaajiltoota mana Waaqayyooti. Gaafa iddoo rakkoo gaan garuu isaanuu duukaa sabaa luucaanii gumguman. Museen agrimentii cimaa Waaqayyo wajjin waan qabuuf isaa wajjin jiru waan beekuuf isa wajjin manaa bahe waan beekuuf isa nama qaaneessine wajjin manaa waan baheef isa nama yeellaasifne wajjin mari'atee waan ka'eef maal taatanii dhaabadhaa gabii argadhaa tasgabbaa maal taatan har'a Waaqayyo hojjetaa jedhe. Lukaas meerkake laakinnaa jas naatti galuuf hin jedha maqaa Yesuusin baran waan gabaa meeqa si dhaabachiise gab sirraa godheera. Dhaabadhaa maal taatan gabii argadhaa kan na fuudhee ka'e Waaqayyoodha har'a isatu isinii maal godhe isatu isinii lola. Isatu isinii hojjeta, isatu isinii raawwata. Gab jedhaa isin gabii argadhaa isin. Namni Waaqayyoon na wajjin jira jedhee himatu rakkoolee afaan hedduudhaan haasa'aman jala darbeetu waa'ee ce'umsaa haasa'a, waa'ee jireenyaa haasa'a, mata duree gannamadhaan miliqeetu hin jiraatameedha. Harka keetti annaa kennu si wajjin jira miti Waaqayyo. Itti amanteettaa si wajjin jira Waaqayyo. Qilleensa gassi dha'u keessaa mataa darbee jiraatu sii kenneera. Mirga keessa raasaati anaa wajjin Waaqayyotu jira jedha. Anaa wajjin. Leelaa hiqir kan biraan haafu dhiisi bakka. Leelaa hiqir bish haafu kan biraan. Waaqayyo si duuka jiraannaan waan arrabsaa jedhetti addunyaan galti waan ta'eef. Dubbannaa isaatti naannooftee biyyi dhufti waan ta'eef. Inni si wajjin jiraannaan naannoon kee onan ta'ee. Naannoon kee lafa namni hin jirre lafa duwwaa hin ta'ee. Olkaasiitii Waaqayyo anaa wajjin jira jedhi.
Na wajji waaqayyotu jira arrabi jedhu yeellaw hin qaanaw hin salba namni waaqayyoon himatu qofaasaa dhaabateetu maal taatani Miriyaamii Faaruurraa isaaniyyuu jijjiirama guddaa jijjiirama Museetti maal taatanii jirana waaqayyoon wajjin jira dhugumayyuu tokkicha arrabi Musee dubbatetu saba Israa'el kuma hedduutti raawwii argate dhaloonni lafa waaqayyo isaa jirutti amanu xinnoo haasa'ee qaqqabsiifata xinnoo haasa'e akkuma Museen jedhe iyyuu waaqayyo hin lolee achi gidduutti suuqa rakkootti rakkatanii hin dhaabanne hin ce'an arraba gamanatti waa meeqaa haasa'anii hin ce'anii galateeffatan waaqayyo si wajjin jiraannaan hamma ganamte eebbifamta hamma wanti adda addaa jireenya kee raas jireenya kee dhiphise deebiteetu simannaaf kabaja guddaatu ta'a ni guddaa waaqayyo nama wajjin ta'uudha seenaa ijoollee sadanii meeshaa shaaraa qobennee gommoo gaafa fudhannu Daani'el 3:16 gaafa ilaaltan jedha waa'ee waaqayyo isa isaanii wajjin jiru yeroo haasa'an waa'ee waaqayyo isa amanatanii yommuu haasa'an waa'ee waaqayyo keenya yeroo kaafnu qaama biraa hidhaachuun hin barbaachisu jedhan qaama biraa maaliif inni nu wajjin jira inni nu wajjin jira inni immoo isa dabarsee faayila hamaa kanatti nu hidhu miti maqaa keenya gurraacha'ee jireenyi keenya gurraacha'ee dalgana deemu inni nuti itti kooluu galle sun inni nuti amananne sun nu oolchuu danda'edha